Amiitiraay hayyuun qorqalbiif dubbii nama dadammaqsu waltajjii irratti haasa'uun beekamu wanti guddaan umurii dheeraa lafa kanarratti dabarsu miti. Waan uumamni dachee kanarra jiru barbaadu hojjettee darbuudha jedha. Namoonni qaroo xiqqoon ofii isaaniif osoo hin taane jiru addunyaa kanaaf fooyyessuuf maalan hojjedhee darba jechuun of gaafatu. Isaan akkasii namoota rakkoof fala ta'anii hawaasaaf hadhaba ciranii daandii baasanidha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qaxalee keenyarraatiin seenaa dargaggeessa jireenya daandii irraa ka'ee taphateen isiin fiixee milkaa'inaatti dhiyaate qabannee jirra. Hanga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Dargaggoo Daraaraa Mokonnin jedhama. Magaalaa Najjootti dhalatee guddate. Haatiif abbaan isaa daa'imummaatti irraa boqotan. Jaalala haadhaaf abbaa isaa osoo miiraan hin dhandhamiin kichuutti irraa boqotan. Ergasii kaasee Daraaraan waggoota 8 oliif daandii irratti dabarse. Daandiirra yeroo ture jireenya gaarii hin taane kan bu'aa ba'iin itti baay'atu araada garaagaraaf saaxilamuun daa'ima akka malee hubame ta'e guddate. Namni dura bu'ee isa gorsu waan hin jirreef hojii guyyaa hojjetee gaafa birree argatu dhugaatii alkoolii dhuguun amalan ittiin beekamu ture. Deemsa waggoota 8 daandii gubbaa irratti erga dabarsee gargaarsa waaqaa fi namootaan araada alkooliif jimaa keessaa ba'ee kaayyoof jireenya isaa fuulduraa akeeku eegale. Iddoon dhaloota koo godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo keessatti dhaladhee guddadhe. Haalli guddina koo jireenya daandii gubbaadha. Jireenyi daandii gubbaa jechuun abbaa fi haadha koo xinnoo ishee ergan dhabeeti. Jireenya daandii gubbaatti ba'uun dirqame jechuudha. Jireenya daandii gubbaa jiraachuu dirqame araada adda addaa keessa lixee waan kuma beekamu waan suusii kana caatii kana sigaaraa dhugaatii wantuma haaraa wantuma suusii ta'anii jechuudha. Wantoota kana ergan jireenya kana keessa lixee jechuun dhaladhee xiqqoo ishee erga abbaa fi haadha koo akkas ta'anii booddee wanta kana keessa kan lixee dur jireenya akkasii miti kan jiraachaa ture garuu xinnoo ishee namni gaafa si qabuu dadhabu yookaan immoo gaafa nama dhabdu jireenya akkasii keessa kanatti lixxu. Daraaraan daa'imummaa isaa yeroo daandii irra jiraatu eegalee teenisii taphachuun hawwiif fedhii isaa isa guddaa ture. Yeroo akka carraa maallaqa argatu bakka teenisiin kireeffamutti yeroo dheeraa taphachuun dabarsa. Kanumaan osoo jiru bara 2007tti dorgommiin teenisii manneen barnootaa gidduutti yeroo eegalame. Daraaraanis carraa kanatti fayyadamee tapha jaallatu kanaan magaala isaa bakka bu'ee dorgomuuf carraa guddaa argate. Dorgommii yeroo sanaanis magaala bakka bu'ee dorgomee Najjoon akka waancaa warqee argatu gochuun taphataa teenisii urjii jedhamuun godinaaf darbe. Godina Wallaggaa Lixaas bakka bu'uun dorgommii manneen barnootaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture irratti taphataa urjii ta'uun godinanni bakka bu'ee waancaa akka argatuuf sababa ta'e. Daraaraan yeroo taphateen isaa kana taphatu akka bashannanaatti waan itti fayyadamuuf baay'eetti milkaa'uu danda'e. Daandii irratti yeroo ijoollummaa harka guddaa kan dabarse dandeettiin tapha teenisii irratti qabu kallattiin jireenyi isaa fuulduraa akka ifa ta'uuf carraa banuufi jalqabe. Dorgommii teenisaa manneen barnootaa akka guutuu biyyaatti magaalaa Baahir Daaritti yeroo geggeeffamu Daraaraan Oromiyaa bakka bu'ee deeme. Dorgommii Baahir Daaritti geggeeffame irrattis dandeettii olaanaa agarsiisuun warqee 3 fi meetii 1 argamsiisuun Oromiyaan tapha teenisiitiin akka shaampiyoonaa taatu godhe. Kana qofa osoo hin taane Daraaraan Oromiyaa bakka bu'uun magaalota akka Hawaasaa, Maqalee, Shaashamannee, Jimmaaf bakkoota biroo hedduu irratti taphatee magaalota hundarrattiyyuu ga'umsaaf dandeettii olaanaan injifatee alaabaa Oromiyaa ol kaasaa ture. 2007 kan manneen barnootaa jalqabe aanaa irratti taphataa urjiin ta'ee godinatti urjiin ta'ee kan Oromiyaa irratti urjiin ta'ee namni tokkoffaa beechi booddee kan manneen barnootaa marsaa lammaffaa Itoophiyaa Baahir Daaritti gaggeeffame achirrattis kookkabiin ta'ee warqee 3 birrii 1 meetii 1 fudhadhee achi booddee isan deebi'u kan ammas godina bakka bu'ee nan dhufee Adaamaa kana erga Adaamaa dhufeetii tokkoffaan ba'ee ergan tokkoffaa ba'ee immoo ammas Oromiyaa filamee Hawaasa nan naqee. Maqalee dhaqeeraa Hawaasaa, Shaashamannee, Jimmaa. Carraan dorgommii kunis Daraaraan akka beekamuuf ija kilabootaa keessa akka seenu godhe. Kilabni baankii daldala Itoophiyaas dargaggeessa dandeettii olaanaa qabu kana tapha Hawaasaa irratti Oromiyaa bakka bu'uun taphatee taphoota hunda injifatee gara kilaba isaatti fudhachuu akka qaban murteessanii. Daraaraanis hawwii yeroo dheeraaf teenisiin biyya isaa bakka bu'ee dorgomuuf qabu karra akka isaa saaqu hubatee osoo ijaan sukkuummatiin tole jedhee simate. Bara 2009ttis taphataa teenisii kilabii baankii daldala Itoophiyaa ta'e. Daraaraan duraan magaalaa Najjoo keessatti yeroo inni teebilii teenisii fuuldura taphaaf raakettii qabatu ijoollota xixiqqoo hanga namoota gurguddaatti dhufanii isa daawwachuun namoonni taphichatti gammadan maallaqa isa badhaasan qofatti gammadu amma teenisiin madda galii ta'uu akka danda'u hubachuu jalqabe. Hawwiin isaa biyya isaa bakka bu'ee dorgomuu ture. Maarree akkuma hawwii
darbeetti carraa argatee biyya isaa bakka bu'ee biyyoota Afrikaa hedduu bakka bu'ee dorgomaa ture. Yeroo jalqabaaf biyya bakka bu'uun dorgommii All African Game Morokootti qophaa'e irratti hirmaate. Dorgommii jalqabaa kana irrattis dorgomtoota Afrikaa kilaboota Awurooppaa gurguddaa keessa taphatan waliin dorgomee muuxannoo dorgommii intarnaashinaal argate. Haa ta'u garuu qabxii biyya irraa eegdu galmeessuu hin dandeenye. Yeroo jalqabaadhaaf Morokoo naqee biyya bakka bu'ee jechuudha. All African Game jiran taphisa guutuu Afrikaatu jira. Achi naqee gaafa nu jiru namoonni achi dhufanii Irooppii keessatti taphatu. Irooppii kana keessa kilabii Irooppii keessa taphatu. Waggaa itti garuu dorgommii tapha guutuu Afrikaa Naayijeeriyaatti qophaa'e irratti hirmaachuun kan taphataa Itoophiyaan galmaa'ee hin beekne galmeessuu danda'eera. Marsaa lammaffaaf tibba koronaa Naayijeeriyaa keessatti qophaa'e ture sadarkaa Afrikaarraa taphataa teenisii salgaffaa ta'e goolabe. Dorgommiin kun sadan daraaraaf yerootti muuxannoo guddaa argate ture. Muuxannoo taphattoota intarnaashinaalaas qooddachuuf carraa guddaa ta'eefi daraaraan muuxannoo tapha guutuu Afrikaa irratti argate fayyadamuun dorgommii teenisii baha Afrikaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti Itoophiyaa bakka bu'uun tokkoffaa ba'ee alaabaan biyyaa akka ol kaafamu godhe. Bara 2022tti dorgommii tapha guutuu Afrikaa Keeniyaa Naayiroobiitti qophaa'e irrattis biyya bakka bu'uun dorgomee sadaffaa ba'uun seenaa tapha teenisii biyya keenyaa keessatti haaraa ta'e galmeesse. Akka baha Afrikaatti immoo Itoophiyaa irratti qophaa'e. Itoophiyaa irratti qophaa'e immoo akka baha Afrikaatti immoo tokkoffaan ba'e. Tokkoffaa irratti immoo Chiboodiin nan deebi'ee dhufe immoo Keeniyaa irratti isa kana immoo kan guutuu Afrikaa sadaffaan ba'e. Daraaraan amma tapha Olompikii addunyaa bara 2024 Faransaay Paarisitti gaggeeffamuuf gulaalli hunda darbee guyyaa dorgommii eegaa jira. Mucaan waggoota muraasaan dura daandiirra jiraachaa ture gaafa mul'ataaf dandeettii keessa isaa jiru argatu nama dandeettii tapha teenisiin addunyaa kanarratti barbaadamu ta'uu danda'eera. Pirezidaantiin teenisii baha Afrikaas tapha isaa laalee daandii dheeraa akka deemuu danda'u akeeke. Kanumaaf dorgommii teenisii akka Afrikaatti bara 2024 Ugaandaatti gaggeeffamu irratti kilaboota jajjaboo addunyaa kanaa waliin wal isa barsiisuuf waadaa galanii fi daraaraan dargaggeessa onnataa fi seenaa kaleessa isaarraa baratudha. Bu'aa ba'iin jireenya isaa dargaggoota hedduuf kaka'umsa ta'uu danda'a. Daraaraan dhugumattuu dargaggeessa qaxalee seenaa tapha teenisii Itoophiyaa sadarkaa guddaan guddisedha. Kanarraaf jenne xumurree nagaatti.